Hayya shamarka fuudhee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa jala bultii ayyaana qaamee yookaan immoo jala bultii ayyaana waggaa haaraati hundumti keessanuu alaa fi keessa kan jirtanii baga geechanii baga nuun geessiniin jechuu jaaladha kan biyya keessa jirtanis maatii keessan wajjin baga geechanii kan biyya namaa kushiina namaa hojjettanitti bakkuma jirtanitti ayyaana nagaa isiniif haa ta'u isiniin jedha maatii keessaniif illee bilbiltanii kan daa'ima qabdan daa'ima keessanii bilbiltanii obbolaa keessaniin bilbiltanii waan gaarii kan dhageechan isiniif haa ta'u kan tokkummaa kan jaalalaa nuuf haa ta'u isiniin jedha amma mana Tsaddasaa jira hoggaana Tsaddasee raawwadhe isinitti agarsiisa amma kinoo akka agartanii hayyaachuu kakkaasee hundumaa kakkaasee jira waanuma fedhes ta'u qabanis gaariis haa ta'u yaraas haa ta'u daalachas haa ta'u waanuma fedhes yoo ta'e guyyaa har'aa hiyyeessis dureessis walqixxeedha jechuudha maaliif jennaani ayyaanni hundaafuu walqixa waan ta'eef mana kakkaasaa jira waggaa kakkaasee raawwadhe hundumaa godhee raawwadhe walitti deebina okay asitti immoo kinoo dhadhaa hojjechaa jira qallaxee raawwanne xiqqoo ishee ganaadha waggaa kun xiqqoo qallaxee raawwatee wanni itti naqaa qimamiin itti naqaa qimamiin kiyya kinoo asittiin qopheessee jira koroorimaa maxaafata adii maxaafata gurraacha hunduma walitti tumeetiin kinoo jira bakka kana waggaan raawwatee itti naqaan isiniin jedha viidiyoon akkasinitti hin dheeranne mataa isiniif xiqqeessee dubbadhaa dhiifamaan isiniin jedha kanaafi haga dhumaatti na waliin tura okay hayyee xiqqoon dukkanaa kushiina kee gara waan bootan istoof irratti hojjechaati jira bootan istoofitti godhe xiqqoo waan dukkanaafu amma raawwadhee jira isin eegale qimamii bichaan itti naqaa jechuudha ishee isinitti yoo dukkanaa immoo dhiifamaan isiniin jedha okay hundumti keessanuu amma qimamii kiyyatti naqaa amma qimamiin kun waan nama nu jalaa gubatuuf wanni isaa eeggachuu qabna isinii gala hamma nuti abidda yookaan immoo kasalas haa ta'u istoofis haa ta'u qannasuu qabna jechuudha ishee ani lamarratti hin banee jira istoofii kiyya akkuma agartan kina lamarratti asii mul'atu maa godhuun danda'u isinitti mul'ata ta'e hin beeku mul'atu maabiraatillee ibsee hin dukkanaa maaliif akka ta'e hin beeku suutuma jettaniituma harkaan irraa wanni hin jettan akka gadi hin qabanne akkanatti waliin geenyaa jechuudha manninyaan ijoolleen Oromoo waa'ee dhadhaa kan wallaalu hin jiru hundumtuu ijoollee dhadhaadhaan guddate nama nacha garuu jechuudha annaa kana fakkaata qophiin ayyaanaa kushiinaan jira amma annaa akkas fakkaata qophii ayyaana bara darbe yeroo kana Dubaayin jira har'ammoo Itoophiyaan jira jechuudha isinis baranaach baatan eger baranaach baatan bara dhuftu immoo biyya keessan kan baatan rabbiin isiniif haa godhu haga dhumaatti na wajjin tura okay qibeen kiyya raawwatee qibeedhaan warri sun afaasanii dhadhaan kiyya raawwatee jira gartanii annaa meeshaa qopheeffadhee jira kana asitti harka tokkicha na ta'e ishee nama biraan qabu ittiin naqadhaan isiniin jedha ishee waa takka la qimamii si wajjin bu'aan jiru agartanii yeroo qimamiin bu'uudhaa ka'e immoo duubatti hambisee maqaxxafaadha wanni godha jechuudha ishee wayaa nama harka tokkoon hojjetu kinolaa qimamiin isaa jalatti akkana fakkaata kana gaanii gadi naqu bishaan ho'aan itti naqa dhugaan qorremmoo irraa hin kaasaa jechuudha ishee qanii tokkichaa waxiitti godhachuu isinii ta'a ishee kanatti gadi naqina
bishaan dafaa gaatti naxxanii dhaqee dhadhaan immoo gubbaarratti ol galaan siniin jira. Inuu akkana fakkaata. Nama immoo kinoora nama turgaashii qammasa malee barbara itti baasee naanta. Sifanuu godhi yaa rabbii kiyya. Bichaa nyaata akka nyaanne warri dhadhaa jaalattan. Goota. Shib. Namatti nurgaa'u. Jaab qalbiirra naan bisaa gini. Sonna laaltanuu nyaachuun kee dogongora guddaadha. Baay'ee tokko areefidha. Maaliif dhadhaa faaraa sukkuumamee ture sana hin jaaladhu. Gizuma kana yeruma hojjedhu kana qimamii sirriitti itti godhee akka kanatti yoo baske malee dhadhaa fakkeenyaaf laga wanni sukkuumanii ji'a tokko ji'a lama teechisanii ganaa ammoo baskanii naqasan. Shittaa isaatiif danda'ee nyaadhu baay'ee urgaa waan ta'eef kun immoo wan lallaafaadha. Faaranis urgaa'ee wanni isin jedhu ofirraa isin dhorku waan barbaadde nyaachuu dandeecha. Feetu waxiitti feetu akka barbaaddetti nyaachuu dandeecha waan akka isin godhu jechuudha. Naa kana fakkaataa qophiin ayyaana erga durii kan kushiinaa madaamititti Ogaa foon bitamee yookiin immoo foon oola qalamee wachitti odoo tana kochee godhannee ennaka osoo mana namaa ta'e garuu wanni nama dhowwu jira. Silazii odoo mana feetee namni si dhowwu hin jiru. Waa sodaattufu waa godhuu dandeechaare fakkeenyaaf ani tiruu faanan jaaladhaashu. Yeroo oolaan qalame tiruu dhugaa faazariin kiyya. Durumaayyuu ogaa olaqa tiruu anatu nyaata. Baay'een jaaladha. Annaa ogaa oolan achitti qalame qanii ramadaana manaamna. Nan dharraa jechuudha. Maal goota kushiina namaa ta'e. Annaa akkana fakkaata. Nyaadhee fixee jira. Maal akkala. Waaw. Akkas fakkaata. Rabbi si fanaaf haa godhu. Isiniif immoo bakka jirtanitti fayyaa haa kennu. Homaa gochuu hin danda'u. Osoo naa ta'e hunduma keessanu hundumti keenya bakka tokko oolee dasna jedha. Akkana fakkaataan isiniin jedha ishee. Mana kiyya immoo ittiin finne dura kanarraa wadhaafanani. Isinitti agarsiisa ishee. Mana kiyyas faa godhee raawwadhee jira. Annaa akkas fakkaataa kinoo raawwadhee jira. Afaan dildilumaa tamboon xinqishuma jedhani galatooma ammaa gara gabaataan ga'ee dhufa. Ciao turtii gaarii. Okay.